continuous tenses warri jennu present continuous tense, past continuous tense yookaan immoo future continuous tense ta'uu danda'a. Gocha yeroo ta'e tokko irratti itti fufee raawwatamaa ture warra ibsanidha. Present continuous tensein gocha ammuma yeroo dubbannu itti fufee raawwatamaa jiru yookaan immoo akkasuma gocha gara fuulduraa ibsuudhaaf illee yeroo itti fayyadamnu jira. Past continuous tensein immoo gocha yeroo darbe tokko irratti raawwatamaa ture garuu yeroo sanatti gochi kun itti fufiinsa kan qabu ture ibsuudhaaf itti fayyadamna. Future continuous tensein immoo gocha gara fuulduraa yeroo ta'e tokko irratti itti fufee raawwatama jennee yaannu ibsuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Present continuous tense formiinsaa is are plus ing dha. Subjectidhaan jalqabna hima kamiyyuu beekamaadha. Kanaafuu I am speaking to you right now. Ani amma yeroo kana si waliin haasa'an jira. He is recording this video. Inni suur sagalee kana waraabaa jira jennee present continuous tenseidhaan haala kanaan ibsuu dandeenya. Gaaffii immoo yoo gaafanne present continuous tenseidhaanii am I speaking to you right now? Is he recording this video? Jennee verbota kanaan jalqabnee gaaffii gaafachuu dandeenya jechuudha. Affirmative sentence irratti isaan kun gidduu himaarra dhufanii gaaffii yeroo ta'u immoo jalqabarra dhufanii am I, is he jennee gaafannaa jechuudha. Past continuous tense immoo ta'e jalqaba akkan isinitti himee gocha yeroo darbe itti fufiinsaan raawwatamaa ture ibsuudhaaf fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf last week this time I was speaking to you too jennee ibsuu dandeenya jechuudha. We were recording this video. Nuti suur sagalee kana waraabaa turre yoom yeroo darbe yeroo tokko irratti jechuudha. Akkasumallee question form yookaan gaaffiinsaa was yookaan wearing kun hima affirmative irratti giddurra dhufee hima gaaffii irratti immoo jalqaba dhufee ittiin gaafannaa. Was I speaking to you last week this time? Were we recording this video? Jennee gaafachuu dandeenya jechuudha. Future continuous tense immoo gocha gara fuulduraatti yeroo ta'e tokko irratti itti fufee raawwatama jennee yaannu tokko ittiin ibsuudhaaf fayyadamna. Formiinsaa will plus be plus ing formidha. Fakkeenyaaf they will be speaking to you tomorrow at 9 p.m. Isaan bor sa'aatii 3 sitti dubbataa jiru ta'a. He will be recording the video. Inni suur sagalee kana waraabaa jira ta'a jennee haala kanaan futureidhaan illee ibsuu dandeenya. Gaaffii yoo ta'u immoo will yookaan shall plus subject plus be plus ing formii fayyadamuu dandeenya. Will they be speaking to you tomorrow? Isaan borsi waliin dubbachuuf jechaa jiru jennee gaafachuu dandeenya. Will he be recording the video? Inni suur sagalicha waraabaa jira ta'a jennee haala kanaan gaafachuu dandeenya jechuudha.